Namoonni sadeen suuraa irratti mul'atan kunneen mana hidhaa kana keessaa shaarkota san hunda akkasumas eegdota manneen hidhaa kumaatamaan lakkaa'aman teknooloojiiwwan haaraa mana hidhaa kana keessatti argaman kana hunda bira darbanii akkamitti miliquu danda'an? Kuni gaafii nama tokko qofa osoo hin taane mootummaan Ameerikaatis irra gahuu hin dandeenye. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Alkaatiraas iddoo baay'ee sodaachisaa akkasumas mana hidhaa addunyaa keenya keessatti argaman keessaa hanga ammaatti dorgomaan kan hin argamneef sababa namoota kaniitiin gara muuzeemiitti jijjiiramuu danda'ee jira. Erga namoonni kunniin miliqaniin booda manni hidhaa kun gara muuzeemiitti jijjiiramuudhaan hanga ammaattis turistoota baay'eedhaan ni daawwatama. Alkaatiraas. Subscribe, like gochuu akka hin daganne